Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa marii mana maree paartiilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an irratti yaadaa fi gaaffiilee kaafamaniif deebii kennaniiti jiru. Mariin biyyaalessaa furmaata biyyaalessaa argama jedhamee eegama jechuun adde Adaanach Abeebee dubbatan. Ashama harka fuunee jaalatamoo daawwattoota keenya bakka irraa nu daawwachaa jirtan maratti nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa isin haadha qabu TV Waliif irraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffanne isin biraan geenya. Oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turtu an Asaantii Maammadii hanga xumuraatti nu faana tura. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa marii mana maree paartiilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'aa jiran irratti yaadaa fi gaaffiilee kaafamaniif deebii kennaniiti jiru. Udii Musaa dabalata qaba. Waltajjiin marii mana maree paartiilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'anii bakka pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti adeemsifameeti jira. Maricha irratti dhaabbileen siyaasaa hirmaatan yaadaa fi gaaffiilee garaagaraa kan kaasanii jiran yeroo ta'u dhimma nageenya naannoo Oromiyaatiin wal qabate haalli jiru akka yaaddeessaa ta'uu fi lammiiwwan bahanii nagaan galuu dadhabaa jiraachuu isaanii kaasaniiti jiru. Qormaanni guddaan naannicha muddataa jiru dhimma nagaa fi nageenya lammiilee kabajamuu dhabuudha jedhee yaada. Fakkeenyonni kana mul'isuu danda'an keessaa muraasni godinaalee adda addaa keessatti sochii hidhannoodhaan kan deeggaraman iddoo adda addaatti gaggeeffamaa jiru. Lubbuun lammiilee gara jabeenyaan ajjeefamaa jira. Lammiileen booji'amuu maallaqa humnaa ol ta'e gaafatamaa jiru. Qabeenyi namoota dhuunfaa kan uummataa fi kan mootummaa saamamuu fi barbadaa'aa jira. Isaan kana akka ta'an hubachuun hin danda'amu. Haaluma kanarraa kan ka'e hawaasni tasgabbaa'ee qonna isaa qotatee yookiin oomisha barbaadu oomishuun walitti qabuu waan hin dandeenyeef daldalaan iddoodhaa gara iddootti socho'uu fi daldaluu waan hin dandeenyeef hanqinni oomishaalee akka uumamuu fi qaala'insi jireenyaa akka ol ka'uuf sababa tokko ta'ee jira jennee amanna. Dhimma nageenya naannichaatiin kan wal qabateen pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadha obbo Shimallis Abdiisaadha deebisaa yeroo kannan ammoo mootummaan osoo waraanni sarara labsamuu waamicha nagaa taasisaa akka jiruu fi ammas ammoo waltajjii marii mana maree dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an kana fuula dura ta'anii waamicha karaa nagaa akka taasisan ibsaniiti jiru. Oromiyaa keessa waan jiru irrattis nuyi qophaa'aa guyyaa guyyaadha waamicha utuu waraanni irratti labsamuu waamicha nageenyaa dhiyeessaa jira. Utuu waraanni irratti labsamu guyyaa guyyaadha waraanni utuu irratti labsamu nageenya waamaa jira. Waamicha nageenyaa dhiyeessaa jira. Har'as deebisnee waamna jecha karaa nagaatiin dubbii keenyaa fixan. Gaaga'amni kun eenyumayyuu hin gargaaru. Uummata Oromoo hin gargaaru. Eenyumaa ol uummata Oromoo miidhaa jira. Eenyumaa ol. Boqonnaan qabsoo kun gaaga'ama kanaan waa tokko fuuldura tarkaanfachuu hin danda'u. Karaa nagaatiin kaachuu danda'a fuulduratti. Kaachuu danda'a. Kanaaf karaa nagaatiin haa xumuramuu jennee yeroo adda addaa waamicha dhiyeessina har'as mana marii kana fuulduratti kana dhiyeessina jechuudha. Mootummaan karaan nagaadhaaf barbaachisu deemsa kiiloomeetira 100 barbaada taanaan kiiloomeetira 99 deemuudhaaf qophaadha. Maal giddu galeessa godhannee heeraaf seera giddu galeessa godhannee heera naannoo Oromiyaa heera mootummaa Itoophiyaa giddu galeessa godhannee karaa kanaan qaama dhufu keessummeessuudhaaf nu qophaa'udha. Waltajjii marii mana maree dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an kanarratti hirmaachisummaa marii biyyoolessaatiin wal qabachuudhaan gaaffiilee fi iyyaanni hedduunis hirmaattota marichaatirraa kaafameeti jira. Mariin biyyoolessaa rakkoolee roga hedduu fi walxaxaa kan biyyatti akka biyyaatti qabnu ni fura jedhamee amanamuu fi gaggeessuuf sochiin cimaan gaggeeffamaa akka jiru ni beekama. Adeemsi marii biyyoolessaa kun akka milkaa'uuf mootummaa dabalatee qooda fudhantoonni hundi waan irraa eeggamu gumaachuuf kutannoo cimaa qabaachuu qabu. Haa ta'u malee bakka bu'ootni marii sadarkaan jiran bakka bu'oota paartii badhaadhinnaa aanaalee fi godinaalee harka caaluun akka qabu taasisaa jiru. Qondaaltonni mootummaa maqaa hirmaannaa kutaalee hawaasa adda addaatiin miseensota paartii akka galfatan ragaaleen adda addaa nu dhaqqabaa tureera. Gidduu seenummaa fi dhiibbaa olaanaa armaan olitti kaafne kanaaf furmaata ariifachiisaa akka laattaniif cimsinee isin
hubachiifnaa galatooma. Dhimma marii biyyoolessaa kan ilaallateen mootummaan mariin biyyoolessaa kun milkaa'inaan akka xumuramuuf tumsaa fi deeggarsa gama isaa taasisuu akka itti fufu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himaniiti jiru. Dhimmi marii biyyoolessaa kun paartileen fi hayyoonni biyya kana keessatti dhimmi kun akka jiraatu gaafachaa turan waggaa 50 oliif. Paartiin fudhatee hojiitti hiikamu jedhe paartii keenya. Warrumti kanaan dura watwaataa turan amma itti agallu haa hojjennu gaafa jedhamu immoo lakki dudda keenya nu dhukkubaa tokko tokko immoo utaalloo qabnaa tokko tokko immoo saba hin taane jechaadha. Paartiin keenya garuu dhimma kana dhimma murteessaadha. Hojiitti hiikamuu qabu. Waan immoo kana keessatti uummanni Itoophiyaa murteesse kamiyyuu hojiitti hiiknee bu'uuraan lafa qabsiisuu qabna jedhee amantaa guddaa qaba jechaadha. Dhimma kana keessatti hirmaachuu gaafa jedhamu waa'een Shimallisii fi Jamaal hirmaachuu dhabuu miti. Musaan tole jechuuf dhiisuu miti. Uummanni Itoophiyaa keessatti hirmaatamu hundi hirmaatudha. Uummanni Itoophiyaa keessatti hirmaachuu qofa miti. Dhuma dubbii kanaa kan murteessu uummattoota Itoophiyaati. Heera Itoophiyaa kan fooyyessu uummata Itoophiyaati malee paartilee miti. Paartileen yaada keenya dhiyeessuu dandeenya. So waa'ee hirmaachisummaa yeroo haasofnu uummattoonni Itoophiyaa keessatti hirmaatamoo hin hirmaatanidha. Isa kanarratti paartiin keenya komishinicha deeggaree cinaa dhaabbatee waan komishinicha ajaje fudhatee hojiitti hiikuudhaaf qophaa'aadha kanarratti hojjechaa jira jechaadha. Akka naannoo keenyattis iddoo hunda gahanii hojjechaa jiru. Namoota keessatti hirmaatan filachaa jiru. Kaan filatanii xumuraniiru. Jalqabamee jira amma dhumaatti waliin itti deemna jechaadha. Waltajjii marii mana maree dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an kanarratti paartileen siyaasaa garaagaraa hirmaataniiti jiru. Waajjirri giiftii duree fi dhaabbanni tola ooltummaa idil addunyaa Guudinee Barsi jedhamu waliin hojjechuuf waliigaltee walii mallatteessan. Giiftii duree Zinnaash Taayyaachoo odeeffannoo karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin qoodaniin dhaabbanni tola ooltummaa idil addunyaa Guudinee Barsi hojiiwwan misoomaa hedduu waajjira giiftii dureen hojjetamaa jiran deeggaruuf akkasuma waliin hojjechuuf haalota dandeessisan irratti mari'ataniiti jiru. Marii isaaniitiin waajjirri giiftii duree fi dhaabbanni tola ooltummaa idil addunyaa Guudinee Barsi jedhamu waliin hojjechuuf waliigaluu isaanii beeksisaniiti jiru. Dhaabbanni tola ooltummaa idil addunyaa Guudinee Barsi dhaabbata tola oolaa teessoosaa Kooriyaa Riippablikaa taasifatedha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee mariin biyyaalessaa furmaata biyyaalessaa fida jedhamee eegama jedhan. Mariin biyyaalessaa uummanni abbaa aangoo fi abbaa dhimmichaa ta'uun kallattiinis ta'ee bakka bu'oota isaatiin ajandaalee dhiyaatan irratti mari'achuun furmaata biyyaalessaa akka fidu kan eegamu ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsaniiti jiru. Aadde Adaanach gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka ibsanitti seenaa garaagarummaa waggoota dheeraa humnaa fi waraanaan furuu keessaa ba'uun karaa qaroominaan furuuf tumsuun yeroo jalqabaaf marii biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuun taatee addaati jedhan. Marichi wantoota gaggaarii biyyattiin qabdu balleessuun maqaa yaraa turaniin garaagarummaa uumaman humnaa fi waraanaan furuu fi uummanni biyya tokkoo diinummaan farrajamuu keessaa ba'uun mariin qofa furuun nageenya waaraa biyyaalessaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa ni bahata jedhamee kan eegamu ta'us himaniiti jiru. Dabalataan Aadde Adaanach akka ibsanitti marichi seenaa fi bu'aa olaanaa dabalataan kan argamsiisu ta'uu fi uummanni abbaa aangoo fi abbaa dhimmichaa ta'uun kallattiin akkasuma karaa bakka bu'oota filatamaniitiin ajandaalee dhiyaatan irratti mari'achuun furmaata biyyaalessaa ni argamsiisa jedhan. Kanaaf jiraattonni magaalaa Finfinnee keessumaa kutaalee hawaasaa garaagaraa keessaa bakka buufamuun kanneen hirmaachaa jiran dhimma biyyaalessaa kanarratti ilaalchaa fi miira garee fi dhuunfaa keessaa ba'uun dammaqinaan hirmaachuun daandiin furmaataa garaagarummaa marii qofaan ta'uu mul'isuun gahee adda durummaa akka bahatan abdii qaban ibsataniiti jiru. Waldaan Aksiyoona Geejjiba Baaburaa Itiyoo-Jabuutii fi Loojistikiin Geejjiba Galaanaa Itoophiyaa waliin hojjechuuf waliigalan. Waldaan Aksiyoona Geejjiba Baaburaa Itiyoo-Jabuutii Loojistikii Geejjiba Galaanaa Itoophiyaa wajjin hojjechuuf waliigaltee mallatteessanii jiru. Hojii raawwachiisaan olaanaan Aksiyoona Geejjiba Baaburaa Itiyoo-Jabuutii Dr. Abdii Zannabee fi hojii gaggeessaan olaanaa Loojistikii Geejjiba Galaanaa Itoophiyaa Dr. Bariisoo Amaloo waliigalticha mallatteessaniiti jiru. Waliigaltichi dhaabbileen lamaan dhimmoota biyyaa irratti tumsaan akka hojjetan isaan taasisa jedhameeti jira. Hojii raawwachiisaan olaanaan Loojistikii Geejjiba Galaanaa Itoophiyaa Dr. Bariisoo Amaloo wayita kana akka ibsanitti waliigaltichi waliin hojjechuun dinagdee biyyattii deeggaruu ni dandeessisa jedhan. Rakkoolee fe'iinsa irratti qunnaman dabalatee gaaffilee maamiltootaa kanneen biroo egeree fiiguu fi fayyadamtootaaf tajaajila si'ataa kennuuf akka dandeessisus ibsaniiti jiru. Waliigaltichi dandeettiiwwan waloo jiran walitti fiduun faayidaarra oolchuuf kan gargaaru akka ta'es dubbataniiti jiru.
Hojii raawwachiisaan olaanaan aksiyoona geejjiba baabura Itiyoo Jabuutii Dr. Abdii Zannabee Gamasaaliitiin waliigaltichi hojmaata qindaa'aa cimsuun damee loojistikii guddisuuf akka gargaaru ibsaniiti jiru. Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa daangaa isheetii akka baaftu eega beeksistee booda Ameerikaan muddamni qaxanichaa akka tasgabbaa'u gaafatte. Liyaa Taaddasa dabalata oduu kanaa akka ta'anutti simbiraan geessi. Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa daangaa isheetii akka baaftu erga akeekkachiistee booda US muddamni qaxanichaa akka tasgabbaa'u gaafatteeti jirti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinken haasaa bilbilaa pireezidaantii Soomaaliyaa waliin taasisaniin muddama qaxanichaa akka tasgabbeessaniif akeekkachiisanii jiru. Bilinken Sanbata Waxabajjii 2024 marii bilbilaan Hasan Sheekh Mohammed waliin taasisaniin barbaachisummaa muddama qaxanichaa hir'isuu pireezidaantichatti himuu isaanii waajjirri dhimma alaa Ameerikaa beeksisee jira. Bulchiinsa walabaa Somaaliilaand waliin waliigaltee walhubannoo ulaa galaanaa argachuudhaaf dandeessisu mallatteessuun isee ni yaadatama. Waliigalteen Itoophiyaa fi mootummaa Somaaliilaand jidduutti mallattaa'een kunis mootummaa Soomaaliyaa haalaan aarsuun alatti Moqaadishoo fi Finfinnee jidduutti muddama dippiloomaasii olaanaa uumee jira. Gorsaan nageenya biyyaalessaa pireezidaantiin Soomaaliyaa Hussein Alii waltajjii marii miidiyaa hawaasaa irratti miseensonni loltoota Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti Soomaaliyaa keessatti hojii nagaa kabachiisuu irratti bobba'anii argaman dhuma bara 2024 Soomaaliyaa keessaa guutummaan ni bahus jedhaniiti jiru. Haa ta'u malee gorsaan nageenya biyyaalessaa marii jimaata galgala toora X gubbaatti tureen miseensonni loltoota Itoophiyaa hirmaattota ergamichaa ta'an ergamichaan ala ta'uudhaan loltoota Keeniyaa, Jibuutii, Yugaandaa fi Burundii irraa babbahaniin ergamichi waggaa tokkoof akka itti fufu Soomaaliyaan fedhii qabaachuu himaniiti jiru. Waraanni Itoophiyaa biyyattii keessa akka hin turree fi humna nageenya kabachiisuu keessatti akka hin hammatamne irratti murtee ifa ta'e dabarsineerra kan jedhan Hasan Aliin murteen kunis kan dabarfame sababii muddama dippiloomaasii biyyoota lamaan jidduutti mudateen wal qabatii ta'uu himanii jiru. Waraanni Itoophiyaa doorsisa garee IS kan naannichatti balaafamaadha jedhame hordofuun Soomaaliyaa keessa seenuun caasaalee garichaa diiguudhaan cimina mootummaa Soomaaliyaatiif deeggarsa taasisee jira. Ergamawwan ardichaa fi idil-addunyaa jala ta'uudhaan balaa Al-Shabaab mootummoota federaalaa irraan gahuuf ture ittisuudhaaf gahee olaanaa bahaa turuunsaas ni himama. Al-Qaayidaa waliin hidhata akka qabu kan himamu gareen Al-Shabaab Soomaaliyaa irra darbuun Itoophiyaa dabalatee biyyoota ollaa gara biraa diinummaan ilaaluun kaan daangaa isaanii keessatti haleellaa raawwataa kan ture yoo ta'u, waraanni Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa kaanii Soomaaliyaa keessatti bobba'uudhaan osoo mootummaa federaalaa Soomaaliyaa hin eeginii fi cimiisin ta'e Al-Shabaab biyyattii to'achuurraa kan dhaabu akka hin jirres ni amanama. Karoora waraana Itoophiyaa Soomaaliyaa keessaa baasuu kanas bulchiinsa Soomaaliyaa kan taate South West mormitee jirti. BBC wabeeffanne. Egaan jaalatamoo daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduuleen sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffannee kana gaamaa turan. Oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turte Asaantii Maamadii qophiilee Waliif TV hafanitti fufuu turtii gaarii.